asirratti dhannu raanfatteesse. Aku biar makan mana tu? Satu lagi nak tiga ya. Ay. Agak bukan ni. Sudah dia karakter ni rampat ni. Betul berjago. Entah nanti na. Betul nanti. Kursi injuru ya, banyak nanti mana sudah. Mahal tu ada kursi nanti. Mungkin. Agak udah mana? Kau ada jual deh kursi tangga. Mahal kan nama kata mana tu? Mahal Islam tu injuru mahal ni sih kok mana ada wagas atau yang satu mana ada. Baik ni sih ben. Nagano dah kajo. Malah kajo. Nama mitra kerja. Oh, malah je. Agak ada yang level. Silakan rebak itu. Isang kaya. Mana dia berjago? Mana? Udah kau nak Oi, berani. kau ikut nanti. Apa? Suka. Sila. Oh. Aye. Bali deemanii miti isaan sa'aatii ni meeqa? Mana ni soalnya jira kan. Dhaqanii Saya sedang. achumaan baadhanii caamumatti hin baadhanii. Lala. Mana enggak nak berjago jarang sih. Maal ayyamaa miti rakkoon qabu Tiga hafta kus bayi sawa. waan Kan adu kana keessa taa'e. asuma Kau sih. Kut. Aku malah enggak ada di sini. Asik. Asuma taa'e amma isaan dhufanitti waan si barbaadan immoo. ashaayi yooma iji kon abbanamee aduu kan argu maaloo yaa waaqa yooma naadha koo obbolaa koo jumaan argu aangoota isaa Nyaattu maal goonaa sila waaqa tijji rakkisee rakkattu. Emaa rakkisa kumaayyuu rakkattuudha maashin. Haa ta'u maal goonaa jiru. Haa ta'u. Oolte'a? Maal obbolaa koo Gurra inni jasi jaamsa gurraasa duuche. dhuftanii Gidiraa gootamoo kamii? Maal dubbattu? nagaa maal dhuftanii nagaa oltanii obbolaa koo Dhumtanii maal dhumtanii jettu hojiin fixee lafarraati teessee nyaattaa nuti Kun akkatti xaareeti silaa dhagaan lafarraa nu fixe. maal obbolaa koo maaloo jaaladhe miti Maal taate? maal ishina koottaa ka ol seenaa ta'a Ijjumti kee kunuu jaamaa ta'uu sana shakkaan immoo. obbolaa koo Sani ijoollee koo. Maal jettu wala tansi nagayeewu. Maaltu qophaa'e? Maal qopheessa? Maaltu jira sinuma eega kun mucaan kun kun akkatti taa'aa gabuusa. Bakkeetti keenya hojiin nu fixe.
Saran nama taruh nanti mau lewat tangan. Kok ijoollee kun magaalaa sinitti jabaate qaamni sinitti fidaani. Taarree finne minna kun nan du'a amma ni sana gartaa meroo dhiyootti qabu. Atelle mucaa koo dhani nan du'a meroo dhiyootti na gartash. Duudii na jituu fi ani achi bulan fa'ii sin qabu basu ni jettanii sin. Maal godha diliisaatiin isa dokkuma keessan kanatti xaaree yoom jibbe. Kootu mucaa koo kootu. Minaan kenniteef? Kenneef kai. Atis isaan wajjin nyaatta beekaa akkana si godhu dilii keeti maal goota. Maal akkoon qabaayee. Hin fayyitanaaf tokkichi. Tokko sitti dhaga'ame. Waaqni waa malee yoo akkana nan goone. Waaquma beekasaa waaquma irratti dhiisaanis. Kottaa. Kottas mukaa. Karaa milikeeffannee maa qabdaa jiru? Maaloo akkanan jedhiin mucaa kanaan jaala kee miti ijoollee waan sinirra Maali Maaliiti immoo maaliin jedhama karuma Maa garaa jabaa taadhoo keessanitti. Maaliin sin godhe otoon garaa jabaadhee goodaadhaan baadhee dhufee qallaba. Karaa kana milikeeffannee jedhe. Naadhiisi ishis naadhiisi dhiifama. Maal jenne asilaa kun osoo jiraachin akka abbaa keetti xaarreetti maaltu badan biraa kan siraa dhagaa fara xaa'ulletti biyyoo gaggalabbataa ollee dhuneetii si qallamna maal jenne ulfaadha bulaa ulfaadha dos naa jiraachuu baattanii maali? Akkas jedhi kaa malee maaf akkas jettuun jedhi. Ulfaadha. Qoyaanis amma sobee gurraaduu dedeen taa'ee nyaadha akka tajaajila mettee Yee maatya. Akkana. Wayi taarik ani immoo nan du'aama torban kan. Maarree cufaa sammoo hiyyummaa keessaa baana bullee nyaanna tokkon tokko. Akkasi iddirii koolatti qabachuuf. Maarree. Jabaadha. Akkattiin qattiin sun mana teessee nyaatti nuti. Duudii miqita miti giree dhagaadha baddamne. Maal goonare jireenya? Jireenya maal goonare? Haa ta'u gaa. Akkamitti ooltayyaa? Akkamitti ooltu jiru taa'aa? Akkamitti ooltu maal lafatu gad harkisaa filaan argita? Maal goona kun amma taarra dhufis yoon ta'e. Reessaati baaduu jiru. Har'allee faara qabdu weessoo raafattan. Yerugda koo. Baay'ee duufaneen eeggadha. Kanaan dugda koo hafitu maal ta'a? Osoo dugda kee kutees teessee reessoo raastaa asitti dugda si kutaa arfee dugduma si kutuu dhaadhee dhufaa mana isaatti ba'e. Maalumaaf akkana gooti ijoollee koo mucaa kana ofii isaa miti silaan argate kennaa kana isinis kennaadhuma keessan ta'e waaqni fayyaa isinii kennee hojjetattu kuno maaloo mucaa kana maa akkana gooti dilii isaati obboleessa keessan yoo hojjettanii jiraachistan maal qaba maalan akkana isa gootan. Akkasii miti. Maaloo mucaan kun gisee akkatti dilii isaa akkatti taa'aa oolee gisee isin eegu isin maaloo. Nuti dhagaa falaxaa ollee ashawaa galabbaxaa ollee inni taa'ee nyaata laala inni fakkaatu hin baqa fuulli isaa. Nuti dhagaa gangashaa ollee ittiin gallee ishiirraa immoo nuti daara bitannu caamma bitannu bullee binnee finnee isin qallamna asitti manatti kunoo. Baay'ee yaa hojjetu bakka. Maal hojjetu osoo jibbineeti akkatti qaansira dhagaa baay'ee qallamna. Dandeenya bakka kanarraan. Ani duufan emma. Maalan kun akka dilii isaa ta'u. Dhiisi waan ittiin fidiin akkanallee nama jaamaa Waaqa nutti waamiyyaa waaqa jedhamu. Isabu walii galaniitiin irratti baatu maal walii galtaniitiin beekaa kana gootu. Akka riyyaa koo deemee hojjetachuun akka riyyaa koo. Waaqa nutti waamtu osayyuu maal balleessina hin qallamne si wanneen nu kana nuti bullee baannee fi hin qallamna asitti iddoo kana beektaniiti isin jabaadha. Kootu si qabneeti si geessina hojjedhu maali? Haadhaku baannee geessina. Hin geessina achitti haa hojjetu haa bukeessusi haa hojjetu hunduma isaayyuu. Carraa koo. Yaa Waaqayyo koo maa carraa koo kana godhu. Iddoon jaaladheenis iddoo waaqni biraanii sanaa kenneeti deemee hojjetadhe.
Nutti hin boo'inaa. Nutti hin boo'iyyaa. Deemee hojjetadhee bakka garaa koo ga'uu hin danda'an. Borummoo waaqa nu qabsiisuu fi qaansira keenyarraa nu ciibsaa ooluu fi amma kee kanayyuu namni nutti funaanu hin jiru nuun immoo ciinee duuna malee. Otoo boonyee nuni nama qallaba arganne akkatti. Dhugaadhaan boonya silaati. Boo'ee immoo saa nuti si qallabna dhumne immoo abaarisayyuu. Boru si qabannee ta'e nan hojjettaam. Ati kee fayyaadha maal? Osoo beela'ee maal boo? Uufeetiin gubbaarraa ilmi ishii godha. Fuula isaa agartoo inni fakkaatu. Hin cululuqaam. Nama namaa kanatti waamin. Ati dhiisati ittiin faradeen. Sinirraan deema hoo diddanan. Ani quufaadha manne tombee hojjetadhee jiraachuu nan danda'aman. Maaloo obbolaa koo maaloo. Ani caccabaan wakka keessa hin aseetu yeetoon achi bee hojjetadheeti. Tiruu tokko biraafannee dhalanne obbolaa koo maaf akkanatti cakkantumaa akkatti garaa jabaatu. Ija kee jaamuusaayyuu maaliin hin beekani. Jaaladhee doon hojjedhee natti kabbadee miti. Biraaniin dhabe akkatti hambee galuyyuu akka qaba. Akkamittan hojii hojjedhee si nyaachisittanii yaaddu obbolaa koo. Maaloo ijoollee maaloo dhiisaa mucaa kana dhiisaa waan carraa keessanii hin beektanii isin gaddisiisu mucaan kun maalumaaf akkana isa gootu dhiisaan qallabiina kanaa mana qallabuu baattaa wayyeeyyu maal ijoollee kun akkatti karaatti jabaattaa. Mimmaan kuufachaa ooltu guyyaa guutuun gargar mimmaan kuufatti jettu ani isin jettan kana doo dhageenye odoo isin ta'e odoo si jaamte mucaa koo maal gootame maal goota odoo Ijisaa jaamuu maaliin mirkaneessite yoo ati jaama jechuun dhaga'e malee silaa jaamuu isaa maaloo kana isin jedhimeeti. Ankoon arguu waan isan kan sirraa jedhee isin qallabu. Sinii dhagaa kaama boru dhufeeti sin sooromsa. Torban kana warra du'aa koo boosu jabaadha. Boruu kaafne ofii keenya jiraan of jiraachifna bakka hojjennetti. Ani boruu kaasee dumbulloo isinitti fideen dhufoon. Ankoon jiraadhaan keessan jiraadha bayaa hojjetu ofii keenya of jiraachifna bakka kana boodan dandeenye kaanya. Harka qabnee geessinaa bukeessu. Buntoonni bukeessinu sun Obboleessa koo maaf akkanatti. maaloo bukeessitaa. Ija kamiin arginu jedha waan kenne ija kana waaqannaa kenne. Harkaan hojjeta jaamiti. Harkaan hojjeta jaamiti. Akkamittiin argee maalan hojjetu harkaan hojjettu sin ijoollee Ittan agarsiisa afaa qabeetanan tokkicha nutti agarsiisa lamaffaatti. geessaa garaatti jabaattanii akka du'uu barbaaddanii geessaa maalan godha garuu Jeesa malee maalan agarsiiste biraaniin agarsiisudha. Ifa keenya agarsiisuu dadhabde obbolaa koos gara natti jabeessite yaa Waaqayyo kan hundumaa maalan balleessi maalan makeenya sirrii. Laal
kuntaalaan finnee fi gammachuu dhiisanii lafa dhabu. Dhaabbati waan sitti himu. Ilaahi nuti amma yoomitti mucaa rakkataa kana oduu akkatti dugdaa dhabnu harkaa quncaanee finnee dhaqeetti qallabna akka ta'e goonaam. Maal goonaree waaqan nu gube? Simjee dhaggeeffadha. Manaa fuuneeti. Hin bashannansinne daara binnaa finnee fuunee baafneeti. Hallayyaatti gannee biraa deebine. Maali gurbaa sallee obboleessa? Simjee maali gurbaa? Osoo si ta'e maal goota ammoo osoo siiti osoo naati jedhee. Dimee achi Lakki maaloo? na dhaggeeffadhu. Lakki. Ani qunca'ee achi dhagaa falaxaa waliin fidee dhufee qallabaatiin odeessi taala. Anuun akka labaati dhiisi bakka. Mootummaan fuudhee jiraachisuu barbaade daandiirra. Lakki mootummaan maal fuudhee jiraachisa? Sitti meekaatis dinnaan fayyaa ishii miti. Maaloo amma akkamittiin irra nu mararu? Maal si marara? Osoo siiti akkam goota amma? Rakkoo kana caalaa ishiinis rakkatte nuti rakkanne achi mangistiin haa gudus bineensa nyaatu. Lakki koota akkana goona. Qallabuu dhiinaa taa'e of yaadu. Oduu dhiisi amma. Siitaa miti? Jetteere. Jetteere maal nde? Sim jedhi been amma ilaa waa tokko itti akkas irratti hin beesin. Hin bashannansiisnaan ne fuunee baanaam. Ijo. Aha. Olte ya. Bala itu. Iya rindu orang. Mana timo bawa mati kata mami. Mau jalan nam teroyo. Mau jalan nam Mana tuh mau jalan nam teroyo. Tay. Oh tadi, mina sih bener bener. Maal goonara? Udah dura yoo katti ol jaaladhaan ijoollee koo ol jibbitanii obboleessa keessan isa rakkatee as jiru kan jaan argaa jibbitanii maaloo ijoollee koo akkanumatti ol jaaladhaame maaloo wadde sifa. Ayya akkam nama gammachiisa obbolaa koo waaqayyo Waaqayyo laphee isaanii jijjiire akka kunoo hin hojjeta kaa laphee isaanii jijjiire. Baay'ee dhugaa har'a akkatti hin jarjareen isuma isa yaadee. Ammanis arguttan jarjaree siin jedhaman. Kunoo minaanis ni limee dhufne. Nuufid. Nuufid. Konkoon nu jeese. Waaqayyo sinaa jiraachisu. Ammayyuu jabaadhaa qaama keessanaa jabeessu waaqayyo. Ameen. Yaa hojjettanii malee kun hojjettanii nu qallabaartu dhugaadhaan nuti misgeena keessan hin ganne galata keessan ammayyuu isiniitu nu jiraachisaadha galanni isiniif haa ta'u. Sirmayyuu bormoo woofan si godha malee. Hoolaa qallaa bormoo. Ishee obboleessa koo galatoom. Nagarta suuqii si geesseen daara dhagna kee muduutti. Tooshinii binnaaf. Obbolaa koo ani uffatan barbaadu homaan barbaadu. Laak sii binna. Homaa uffatan barbaadu homaa bashannanas miti. Kun ayyee keessanii jirti ayyee keessanii bitaa uffata ta'e malee ani nagaa. Anshii taana laa duraan kee dursa. Duraan kee dursa. Anumaan barbaadu obbolaa koo. Maaliin gadi ba'ee deemee iji namaa sarga iji namaas na argattanii tanii. Ayyuma keessanii bitaan ittiin gabaabaa. Anname irra gahi kaalaa boru daara sii binnaa inni. Nyaatanii ijoollee koo. Ankeenya anafi nuti nyaanneeyyuu si gaara. Hojii hodhe si garuu. Waaqayyo sinaa kennu waaqayyo sinaa na tokko. Ameen. Jiraadhaa. Amiin. Bakka boru ganamaan deemnee uffata sii binna bariidhaan deemna bakka hojii. Obbolaa koo maaloon barbaadu ayyuma keessanii bitaan maaloo. Uffata binnaa bariidhaan. Maaloo Lakki angoonuma qoonqoo danda'ame uffata isaas mataa olas naannoo. Nuti barii binnee fit hojii keenya dhagna. Asuma saayyoo abareedu fataa goona. Bakka rafaa amma halkanaa waan ta'eef. maaloo dosii bitanii illee ture mani Laakki sii binna. Haa ta'u. Maaloo dhiphatinaa. Bakka dadhabeera waan ta'eef amma rafuun barbaada. Nagaan bula. Da. Naid. Kai. Acha jere chike. Hojii deemna. Hojii dheetaa. Hojii kai. Biiroodha ka. Daara bituu dhahi mucaaraa chike. Miindaa fudhatte? Ani fudhanne. Maal beekte? Kaata baay'ee mina bijoota. Baree. Ijoo. Hai. Hinkaane.
maa akka itti raftuu si bari'een welaa koollaa lakkatti babbari kaata bari maal amma numna akkatti nuti bareechinee finne nu ta'u garte kursiidhumallee hojjettee kursii nyaatanii hin deeman. maal akka goona nuti akkas goona amma bareechinee finne nu Sinaa jiraachisu beena. isumaaf xaaroo Ayyoo hojiiwwan deemna. maaleef immoo Misaa hojjettee anu hedduu ishee. Ayyoo hojaafa hojjedhuuti waan hunda wajjin hin deemnu garuu. Dhaqi maal gochuun deemaa Maal oolchumaaf isa jiraatellee caamuu malee dosii bitanii itti tolu. Boru binnaa bishiidhaan. ishiidha ammoo yeroo ittaanu maaleef immoo Eesha obbolaa koo. Galatuma ulfaadha obbolaa koo irra manaa na baasuu keessanii. nagaan ooli karaa si milkeeffattu Fataadhi deebisu bira jirra uumaan taatu. Eesha obbolaa koo ulfaadha. Waaqayyo sinaaf kenneera. Shaggarra nama naana baastan. jabadhu Jabaadhu. dafii deemi kaa akkatti yoomati geenya maa jaallalaa Nkususoo. Maali lafa kana hundaa fagaata ture obbolaa koo maali obsa. Zaki kunuudha suuqii sochii kana hin agartu seeda maal kuna bira geenye jabaadha tusiigna kottanaas godha Maali deebi'uutu irratti yoo kun ijoollee maali lafa kana fagaata. qoyela qoya suma dhaabadhu Suma suuqachi suni siif hinna. Akkasuma edaamoo na gartuu suma suuqa. yoobsa oo Maali hojii sun har'an qabdan miti maaluma acha hojii dhiistan har'a moo akka hojii eeyyama kadhattani moo? har'a guyyaa nan keetti fataasi goona suma waa'ee hojii irraa Odoo hojichallee hojjettanii baay'ee bareeda ture. suma Gaafa jecha dhalanneetii numa hojjenna maaloo. Har'a har'a fataasi suma bashannansiisuuf kutannee kaane ammala Galatooma obbolaa koo galatooma. ben Maalinni inni qoy qoy sisi qabate maalinni waa daandii raramoo? karaarra inni suuqii keessa ka sibiila faatu daara namaa qabata manni keessa gisee deeman Warra suuqitti dhiyaannee suuqii bira gaarraan kunoo bira geenye amma maalonnoo baay'ee fagaata. qoy akka gootu akkana girgiddaa kana qabduudhaaf qooti ila girgiddaa kana qabadhuudha Waan deemne moo? qoy ila ilaalla girgiddaa kana qabpooti Maalinni inni? girgiddaadha girgiddaadha. girgiddaadha girgidduma girgiddaadha ilaa kun ilaa akkatti kun ilaa kun hundi isaa suuqiidha ilaa kun ilaa akkata seechen kun ilaa daara Suuqii dhadhaadhoo. siibinnaam qoy dhaabbadhola Maariyoo obsa. Obseellee na biratti hambisuu diddanii kennaa obseerumallee hambistuu ree. Erga dhaqanii haa dhaqanii dhaabadheen egaa
Obsee maalidda? Waan ijoolleen kun godhani naa godhani. Achi allayyaatti gadi bunni moosuma ni beela allayyaatti bunna. Laaki maali asallee? Allayyaatti bunna koyya. Laaki mangistiin nu gaafatam kan. Mangistiin haa mangi. Raa mangistii. Asuma taa'u namni afuratu karaarraa. Allayyaatti bunna. Laakka achuma taa'u. Sittin. Achuma haa taa'u ta'u bira. maali haa ta'u. Kootu gadi. Namni afuratu. Tasii. Obsee suuqii manni kun suuqiin sun suuqiin jenne aggasii ijoollee maal mee warri ijoollee namti lee daandii deemullee hin jiru kennaa yaa kennaa maal ijoollee isaatii sun hunda uffatuma tokkotti bitumoo kan hundamoo akkamii yaa obsee maalum godha ijoollee maali dhaabitti dudduu naqitee hoo Kena, maal ijoo maali biyyaa ba'ammoo silaa suuqiin kunoo jedhanii warrumti suuqiileen ittiin dubbatanii moo amma isaatii kan hunda dhaabadhee homtuu namni simmoo mana laalamoo akkamiin laatee haa waaqayyo. Yaa Waaqa kunoo bineensonni seemitiiree kunoo galgalaa jechuudha ka. Yaa Waaqayyo fakkeenya dhoowwite dukkana keessa hin jiraadhaan. Kunoo halkanaa mitiiree waraabessu yuusaa jira. Maaloo Waaqa ko maaloo yaa Waaqa ko maalan si godhe. Obbolaa kootu nagatee galee moo maarree halkanaa hin dhoggo ganama boruudhaan manaana baasanii dogorsii nyaanne kunoo kan keessatti akkatamu. Bineensonni yaa Waaqayyo. Ani abdii sin kutu ati kan nauumesi kan ajjeesu suma yaa Waaqa ko akkana goote godhe ani sitti of kenneera yaa Waaqa maaloo yaa abbaa koo karaarraa na kaasii akka hiriyoota koo guutuu na taasisii maaloo yaa Waaqa koo karaarraa na kaasii akka hiriyoota koo guutuu na taasisii. Karoko dahuudhaan karaarra maaloo yaa Yesuus koo ansi waammadheera maaloo yaa abbaa koo ansi waammadheera maaloo yaa abbaa koo karaarra na kaasii akka hiriyoota koo guutuu na taasisii karoko dahuudhaan karaarra tafeera maaloo yaa Yesuus koo ansi waammadheera maaloo yaa abbaa koo ansi waammadheera.
maatii saalaa kan waa balleesse moogii dhiiraa isaatiin kan galuusaa caamsee jedhanii gaafatan waa'ee kee cimsanii isaan fayyisuu kee tasa yoom yaadanii isaan fayyisuu kee tasa yoom yaadanii maaloo yaa abbaa koo kararraa na kaasee akka re'oota kootu na taasisee garuu koo dabuudhaan kararra nameera maaloo yaa gooftaa koo ansi waammadheera maaloo yaa Yesuus koo ansi waammadheera. Jecha dhabuudhaan kan ka'e cebboo biyya lafaa anarratti ka'e mana gooftaa dhabuu karaa irratti ejji koo na jaamsus lapheen koo silaalte ejji koo na jaamsus lapheen koo silaalte maaloo yaa abbaa koo kararraa na kaasee akka re'oota kootu na taasisee garuu koo dhabuudhaan kararra nameera maaloo yaa Yesuus koo ansi waammadheera maaloo yaa abbaa koo ansi waammadheera. Mana gooftaa dura kee dhaabbadhee jabeessitaniyaa na fayyisee jedhee bareessotni yaadan karaa natti cufu endeeminnaan jedhu yoon gara kee dhufu endeeminnaan jedhu yoon gara kee dhufu maaloo yaa abbaa koo kararraa na kaasee akka re'oota kootu na taasisee garuu koo dhabuudhaan kararra tafeera maaloo yaa Yesuus koo ansi waammadheera maaloo yaa gooftaa koo ansi waammadheera. Sammoo maatii saalaa kan waa balleesse moogii dhiiraa isaatiin kan qaroosaa jaamsee jedhanii gaafatan waa'ee koo cimsanii isaa fayyisuu kee tasa yoom yaadanii isaa fayyisuu kee tasa yoom yaadanii.